Paul Kagameen tarkaanfii mootummaan isaanii dhaabbilee amantaa irratti fudhatu amantii adamsuu akka hin taane ibsan. Pirezidaantiin Ruwaandaa Paul Kagame tarkaanfii mootummaan isaanii dhaabbilee amantaa irratti fudhatu kaayyoon isaa sirna kabachiisuu fi lammiilee saamicha irraa ittisuuf malee amantii adamsuu miti jedhan. Kagameen Kigaalitti miseensota hawaasa musliimaa Ruwaandaa kumaatamaan lakkaa'aman waliin roobii darbe bitootessa 25/2026 marii taasisaniin namoonni tokko tokko amantaa fi manneen kiristaanaa faayidaa dhuunfaa isaaniitiif akka itti fayyadamanii fi kun immoo mootummaa biratti fudhatama akka hin qabne hubachiisan. Kagameen suursagalee fuula miidiyaa X yookaan Tiwutarii duraanii irratti tamsa'een yoo dubbatan namni tokko maqaa amantaa yookaan mana kiristaanaatiin dhokatee dhaabbata faayidaa isaa qofa kabachiisuu fi warra kaan saamu yeroo dhaabu ni mul'ata jedhan. Itti dabaluun eenyullee mana amantaa fedhe akkasumaan dhaabuu hin danda'u jedhan. Waan hin ta'uu hin dandeenyee fi ta'uun of fakkeessanii dhiyaachuun qabeenya namootaa fudhachuun sirrii miti. Qabeenya kana yoo hin fidiin as hin darbitu jechuun amantaa kamiyyuu keessatti waan ta'uu hin malledha jedhan. Ruwaandaan waggoota muraasa darban keessatti manneen kiristaanaa fi dhaabbilee amantii irratti hundaa'an kanneen ayyama hojii hin qabne ulaagaalee nageenyaa hin guunne yookaan seera eegumsa naannoo cabsan jechuun hedduu cufteetti. Biyyattiin seerota eegumsa naannoo fi faalama sagalee cimaa ta'e kan sagalee guddaa naannoo jireenyaa keessatti uumuu daangessuu qabdi. Kunis manneen kiristaanaa Peentekoostee yookaan Pirootestaantii tokko tokko kanneen halkan guutuu sagalee guddaadhaan kadhatan irratti dhiibbaa uumeera. Pirezidaantichi to'annoon dhaabbilee amantaa irratti taasifamu akka ariitiinsa yookiin amantiitti hiikamuu hin qabne ibsuun kana caala dhaabbileen sun hawaasa itti gaafatamummaadhaan akka tajaajilaniif sirna diriirsuu akka ta'e ibsaniiru. Kun amantaalee yookiin manneen kiristaanaa ari'achuu irraa adda. Wantoota sirnaan geggeessuun ariitiinsa miti. Amantaan jiraachuusaaf jiraachuu akka qabu ni beekna. Kunis namoota barsiisuu, lammiilee biraa gahuu fi gargaaruuf wanta taasifamuu qabus kanuma. Namoota saamuun jireenya isaanii dhoowwachuu fi yookaan namoonni muraasni akka sooromaniif qabeenya warra kaanii fudhachuun gonkumaa fudhatama hin qabu jechuun Kagameen akeekkachiisaniiru. Kun giddoo baayogiraafiidha.